Okay. Jalqaba irratti gaa wanni qabadde irra isiniif dhiyaadhe Ingiliffaadha. Ingiliffa akkamitti akka dubbachuu dandeenyu fi akkamitti dubbisuu akka dandeenyu akkamitti akka dubbisuu qabnuun isiniif qabaddee jira. Qubeen A akkamitti dubbifama? Qubeen A yeroo akka aatti akka eetti akka iitti yeroo dubbifamuu qaba waan ta'eef mee haa waliin laallu. Nu hordofaa jenna gaa'ii hin nun dagatinaadha. Subscribe gochuu isin hin irraanfatina. Obboleeyyiiwwan keessaniitu share gochuu hin dagatinaa isin hin jenna. Mee fakkeenya jalqabarraa yoo kaanu in English language afaan Ingiliffaa keessatti one voice in English language one voice may pronounce it in more than two ways. This is because of two reasons. Afaan Ingiliffaa keessatti voice yookiin dubbachiiftuun tokko pronounced ni sagaleeffamti ni dubbifamti in more than two ways. Karaa lamaa oliin dubbifamti jira. This is because sababni kun maali? Two reason. Sababa lamaa fi qubeewwan dubbachiiftuudha afaan Ingiliffaa keessatti akka lamaa fi lamaa olitti dubbatamuu danda'a jedha. For two reason. Sababa lamaa fi. The first reason sababni inni jalqabaa to keep the meaning of that word is to keep eeguudhaaf meaning hiika that word is hiika jechisanii akka inni sirrii ta'e eeguudhaaf jecha pronouncediin suni qubeen dubbachiiftu voyelsiidha suni akka lamaa oli dubbifamuu danda'a jechaadha. Inni lammaffaadha sababni lammaffaadha what the second reasons to pronounce that word as its native people akka namatti tolutti pronounce gochuudhaaf akka nama hawwatutti pronounce gochuudhaaf pronounce jechuun loqodeessuudhaaf maal dubbisna jechaadha. Voyelii akka lamaa fi lamaa olitti dubbisuu dandeenya jechaadha. Because these are basic reasons. Okay? Reasonota beekamoo yookiin kanaaf jechaadha. Voyeliin kun gaa qubeen kun jechuudha. These voyels intuni as you see from this voyels dubbachiiftuun kun jechuudha. Dubbachiiftuun kuni fakkeenya dubbachiiftuu A can be read as dubbifamuu ni danda'a akka eetti. A can be read as A akkuma aatti dubbifamuu danda'a jedha. For example, father. In case of father, an akkuma aatti dubbifamuu jira. Father. Look, father. As you see from this, T fi H in zaadatti laalama Ingiliffaatti. Father. Cats. An akka aatti dubbifamu jira. Bag. Rat. As you understand from this word, akkuma jecha kanarraa hubannutti an akka maali dubbifamu jira akka aatti dubbifamu jira jechuu asirraa nu gala. Fakkeenya biraa an akka otti. A can be read as a zero. Akka otti. A can be read as O. For example, small. Look, small. Here A is amma bakka kana SMALL jira. N akka maali dubbifamu jira akka otti. Small. Ball. Call. Now here when the last word is in case of English, if the last word is or if the last words are called is L yoo jechi yookiin qubeen inni xumuraa L ka ta'u taate dubbachiiftuun isa dura ture an akka maalitti dubbifama jechuudha nu gala akka ootti dubbifama jechuudha. As you this asitti imma fakkeenyaaf small gizee jennu xumura irratti maaltu jira? L lama jira. An laadatti aanee ka dhufu taanaan jecha Ingiliffaa keessatti aan suni akka ootti ilaalamaa jechuudha. Aan suni akka ootti ilaalamaa jennan. A and also can be read as A. An akka eetti ni dubbifama. Let's. Look. Let. Dare. Care. Shake. Amma jechi qubeen xumuraa jechuudha yoo eedhaan xumuramee jiraati. Fakkeenyaaf asii yoo ilaaltu eedhaan xumuramtee jirti asittis xumurri isaa maali? Eedha. Yoo xumura ka jiraatu taate tanaa fi A tana jidduu
qubeen dubbifama consonant kan inni yoo jiraatu taate consonant duuba aan jiraannan we can read as a akka a tti dubbisna jechuudha. Maal aan akka a dubbifama jechuudha. Sanaaf jechi xumuraa a yoo ta'e jechi xumuraa akkuma asitti arginu kanatti a yoo ta'e isaa fi a sanii fi qubee a kan jidduu dubbifama yoo jiraati. Dubbifamaan yoo kan jiraatu ta'e qubeen suni akka maalti ilaalama akka a tti ilaalama jechuudha. Aan suni akka a tti ilaalama jennaan. Inni biraa a dha. Ayyoo akkas ta'u inni biraa a dha. A can be read as a. A'n akkuma a tti dubbifamuu danda'a. Bed, belt, bench, tail, telephone. Look. Here, akka kana dubbisna jechuudha. And the etc. A can be read as bed, belt, bench, tail, telephone, and the etc. N akka et ni dubbifama jechuudha asirraa ni hubanna. N akka et jechuudha. Belt, bench, tail, telephone. You can read this. Akkasuma N kuni can be read. Akka maalitti dubbifamuu danda'a ammas. N kun akka maalitti dubbifamuu danda'a. A can be e. Akka it. B. Between. Belong. Due. Look. Akkana dubbisuu dandeenya. Between. B. Between. Belong. Hima keessatti yoo dhufteef xumura irratti qubeen biraa yoo bira jiraachuullee baatte akka itti ilaalamti. Yoo walakkaa jechaatti yoo dhuftu taatellee akka itti ilaalamti jechuudha laala asitti fakkeenyaaf. Between, belong, due. And also, akkasuma ammas A can be read as B. Akka E lamaatti sagalee long sound itti fakkeenyaaf B, beef, feet. Look. Gizee een abbaan lama dhufe akka maal dubbisna jechuudha E lamaatti dubbisna jechuudha. Akkasuma ayin can be read as ayin kuni E jechuudha inni kun jechuudha. Inni kuni akka maal dubbifamuu danda'a akkuma itti directly akkuma itti dubbifamuu danda'a. E can be read as akka maal dubbisuu dandeenya fakkeenyaaf akka white akka white dubbisuu dandeenya. E can be read as Y. Look, life, five, bile, file, bites. Akka maalitti dubbisuu dandeenya file akka waan yaa'e tokko dubbachuu jiru life akka waan yaa'e dubbisuu jirra jechuudha. Iidha akka waan live jenna jechi kana kun maal jedhama life, five, bile, file, bites, sevatis. Akkasuma E can be read as E akka it in akkuma it yeroo dubbifamu sits, look, beat, big. Kunniin in akka it yeroo dubbifamu agarsiisaa jechuudha. Inni biraa in kuni akka et, ledge, less. Look, akkanatti dubbisuu ni dandeenya jechuudha. And also it can be read as ear, akka irit, ear, beat, best. Akkanattis dubbisuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf qubeewwan dubbachiiftuu vowels jedhaman kun qubeen vowels jedhamu kun qubeen dubbachiiftuu kuni akka lamaa fi sadii olitti dubbifamuu ni danda'u waan jiru asirraa hubanna. Inni xumuraa O yoo fudhannee O can be read as A. On akka ati mother. Oodha garuu akka ati dubbisu jira. Mother, brother, O bakka tanaa hafee brothers, love, Larry. Look, mother, brother, love, Larry. Akkanatti akka ati jechuudha. Akka ati dubbisu jira. Gizee on akka O dubbifamoo. No, so, boss, longer, boss, so, no. Hakkana kanaani jenna malee hakka as jiru kuni akka mother into brother, love, lorry into jechuudha. Mother jechi mother juu akkana barreeffama on suni akka alaalamti ammumaan qabaddaa qalbitti. Mother, brother, love, Larry,
can say this. And also, O can be read as O, no, so, both, longer. And also, O can be read as you, two. This is in place of numbers. To lakkoofsa agarsiifti. Isiin tun lakkoofsa agarsiifti. Isiin taan ammoo tun waan itti deemu takka gara waan akkanaatti. To the market gara magaalaatti. Look, to the market, to the examination, gara fatanaatti. Tun tuni waan itti deemu takka agarsiisti. Akkasuma hin hafne waan hafeetu jira kan biraa jira. O can be read as O can be read as O funne door, loose. Look, O can be read as U. On akamali bibifamu danda akka uti. Book, spoon, moon, good. Lala, good. Jannee dubbisus ni dandeenya jechuudha. O can be read as U. Book, spoon, moon, book. Akkanattis dubbisuu dandeenya. Yoo on abba lama taate maal jennaani? U jennee dubbisuu dandeenya. Akka fakkeenya kanaattis illee door, loose, loss. Just akkas dubbisuu dandeenya jechuudha. Inni itti aanu akkasuma maaltu jira? Uudhaa jira. This U also can be read as A. Un akka atti. Gum, gun, gutter, match, mug. Akkanatti. Can be read as U. Put, pull, push, root, rule. Agarta. Jechoonni akkanaa kuni jechoota un akka utti. Akkuma utti gidee dubbisnuudha. Put ennaan. Put, pull, push, root, rule. Jannee dubbisuu dandeenya. The other one is Y. Y can be read as I. Body. Yaan kuni akka it. Body. Physics. Physics. Amma yaan kun akka maalitti akka it. Chemistry. Re. Akka it. Pushy. Look, pashy. Jannee akkana dubbisuu dandeenya jechuudha. Akka Y. Y. E akka it, Y, shy, spy. Kanatti dubbisuu dandeenya jechuudha. The other one is kuni qubee irraa uumamuudha. Qubeen irraa uumamuudha hedduudha. Kuni hin barbaachisu. Gara maalitti haa dhufnu? Gara sentencesotaatti. Sentences. Silent word kan jennuun fakkeenyaaf. Silent word. Jecha sagalee isaan dhagaamne jechuudha. Look. Before any kan yoo naa dura dhufe jedha. Kan barreeffama keessatti naa dura yoo dhufe knife hin jedhamu kun. Kaa dura jiraamti naan itti aanee jira. Knife hin jennuun knife. Kan kuni akka waan silentiitti ilaalama. Asitti immoo knaaw hin jennu naaw baqa naaw. Asitti qubeen kaa naa dura yoo dhuftu taate silent wordidha. Maal jennaani? Knock osoo hin taane knock. Look, knock. Jenna jechuudha. Asittoo neef. Neef jenna malee kneef hin jennu. Naak. Naak akkana jenna jechuudha. Qubee kaa yeroo isin silent taatuudha suni. Qubee waa yeroo silent taatu yoo raa dura dhufte. If the word if the W before comes before R. Yoo W R dura yoo dhufu taate rap hin jaamu kun rap innaan. Right, right, right. Amma waan dubbatamutu hin jiru. Right, ring, malaan ring, wiring jechuudha. Isla wiring hin jaamu jechuudha. Ring, wrong jenna malee wrong hin jennu jechuudha. Waan warraa dura dhufeef rest, restil, restil jechuun hin taatu. Restil jennaa jechaadha. Akkanatti dubbisnaa jechuudha. Inni biraa P-dha. P before S. Yoo saa dura dhufu taate pan yeroo hundaa'u saa dura dhufee yoo argamu taate hin dubbifamu. Psychology jenna malee P psychology hin jennu. P psychology hin jedhamu. Psychology bakka pan kun maali akka silentiitti ilaalamaa jechaadha. Pan yoo saa dura dhufu taate akka qubee silentiitti ilaalamaa hin dubbatamu jechuudha. Qubeen biraa gaafii haadha.
Gaafi ha. Gaafi haan in the middle of words. Walakkaa jechaatti yoo dhufte fakkeenya kun olaal. Walakkaa jechaa laal. Gaafi ha. Gaafi ha. Gaafi ha. Walakkaa jechaarratti yoo dhufan akka saayilentiitti ilaalamu kunis. Maal jennaani? Nigaayit hin jedhamu. Night. Baqa. Night. Hin dubbatamu jechuudha. Night. Right. Fight. Eight. Amma bakka kanatti gaafi haan dubbatamutu hin jiru. Nigaayit jenna. Nigaayit. Rigaayit. Rigaat jenna sila mala sittis fi faygit eygit hin dubbatamu kanatti jechuudha. Maal jedhama? Night, right, fight, eight jennee dubbisnaa jechaadha. Kabra elliidha. Yoo elliin before kee dura dhufe amma elliidha moo kaa dura? Elliitutu kaa dura jira jechuudha. Walk jenna malee walk jennu kanatti. Walk, talk, talk jenna malee elliin kuni akka saayilentiitti ilaalamaa qubee hin dubbatamne jechaadha. Elliidhaan walk, talk, talk ni ta'a nothing akkatti hin dubbifatamu. Hin dubbatamu jechuudha. Gramaatikaalii roongiidha kanatti. Kanaaf maal jennaani? Elliin kaa dura yoo kana dhufu taate maal jennaani? Walk, talk, talk akkana dubbisnaa jechuudha. WH'n dominate each other based on place and native speaker jedha. WH'n kunis maaliif akka fayyadu? Fakkeenyaaf WH yeroo takka akkamitti tajaajila? Akka waatti. WH'n amma asitti as akka maaliin ilaalama? Akka maalitti? Akka waatti ilaalama. WH'n akka waatti. WH'n akka haatti. Akkanatti isin ilaalama gartaa? Amma waat jala waat. Haadha bira jira haan dubbatamu hin jiru. Saayilentiidha jechuudha. Where waadha malee haan asitti saayilentiidha. Which waadha dubbatamu jira malee haan ammallee silent. Why look kunillee silent. When white weep akkana jennaa jechuudha. Yeroonii fi waa fi haan akkana wal bira dhufu haan kuni akka saayilentiitti laalamaa jechuudha. Akkasuma waa fi haa yeroo wal bira dhufu yeroonii fi qubeen xumuraatuni o qabu yoo dhufu eenyutu akka saayilentiitti laalamaa? Haatu akka saayilentiitti akka waan akka saayilentiitti laalamaa jechuudha. Who jenna malee who hin jennu. Who look whom whose whole wall was maal hin jedhamu. H'n kun W kun maali? Saayilentiidha jechuudha asitti. Saayilentiidha jennaan. Gara pronunciationitti personal pronounitti yoo kan dhufnu taate unittuun personal pronoun jedha. Personal pronoun jechuun ibsa maqaa fakkeenyaaf. Ibsa maqaa jechaadha. Ibsi maqaa gaa based on the use of language of pronouns are divided into three. Amma bakka kanatti afaan ingiliffaa yeroo fayyadamnu jira. Itti fayyadama afaan ingiliffaa irratti hundaa'uudhaan pronounii ibsi maqaa jechuudha bakka sadiitti qoodamaa jedha. Inni jalqabaa maal jedhama jennaan? First person nama tokkoffaa. Second person nama lammaffaa. Third person nama sadaffaa jedhama. Akkaataa itti haasawa ibsa maqaa yeroo dubbannu. First person jechuun nama dubbatu jechuudha. Second person jechuun nama dhaggeeffatu jechuudha. Kan itti dubbatamu jechuudha. Third person nama waa'een isaa dubbatamu jechuudha. Kana qabachuu qabdanis. Pronounsiin bakka sadiitti qoodama. Inninis nama dubbatu, namatti dubbatamuu fi waa'een isaa dubbatamudha. Namni dubbatu first personidha. Kan dhaggeeffatu kuni second personidha. Inni waa'een isaa dubbatamu kuni third personidha. First person it is speakerida dubbataadha. They are a singularidha. Qeenxee jechuudha. I, ana, we plural nuti. Look nuti we heddumina haa agarsiisu jechuudha. Plural jechuun waan heddumina agarsiisudha. Singular jechuun qeenxee ta'uu haa agarsiisu jechuudha. Kanaaf ani kaleessa sangaa bite. Ani kaleessa hojii manaatiin hojjedhe. Ani yoon jedhee dubbadhu maalin godhu jira? Anaa dubbachuu jira waan ta'eef first persons. I have done it my classwork at yesterday time. I have done it. Ani hojjedheetiin jira a classwork. Classwork kaleessa hojjedheetiin jira. Or
my homework. I have done it my homework. Anu jimana kiyo hojjedeetiin jira. Yoo jennu I kuni first person nama dubbatu jechuudha. We are the student. Nuti barattoota. Nuti yennee yeroo dubbannu fakkeenya amma nuti barattoota yoo jennu first person idha. Warri dubbataa waan jedhamu jecha first person idha jechuudha. Second person keessatti spoken to namatti dubbatamu jechuudha. They are a singular idha. You plural you. As keessatti akka singularittis ni ta'a yaa'inti kana akka nama tokkoofis ni ta'a nama lamaaf sadii fi afurii fi hedduufis ni ta'a jechuudha. You bakka. Spoken to namatti dubbatamu jechuudha. Are you student? Namatti dubbatamu. Ati barataadha? Itti dubbatamu jira jechuudha. Are you student? Ati barataadha? Ati barataadha yeroo jaamee dubbatamu yes I am student. Ani barataadha. Yoo deebisu namni itti dubbatamaa jiru kuni second person idha jechuudha. Third person keessatti spoken about nama waa'een isaa haasawamu namni waa'ee isaa dubbatamu jechuudha. They are singular. He, she, it and they. He isa, she isi, it is isuma wantoota meeshaaleedhaaf wantoota lubbu qabeeyyii kan taaneef jechuudha. They isaan jechuudha. Kuni third person idha jennaan third person. Fakkeenya mee yoo fudhanne I am a student. I am a student. Ani barataadha. First person idha jechuudha. Isaa dubbatu jira waan ta'eef. You are a student. Ati barataadha. You are a student. Ati barataadha. Look. Kunillee first person. We are a student. Nuti barattoota. First person idha. You are a student. Isin barattoota. Look. Isin barattoota. Ati barataadha. Ani barataadha. Nuti barattoota. Yoo jennu first person ijaamaa jechuudha. First person. I am a student. Ani barataadha. You are a student. Ati barataadha. We are a student. We are students. Nuti barattoota. You are students. Isin barattoota. Jechuu kuni maali first person jennaan. First person. Akkasuma fakkeenya gaa maal jaasitti she is a student. Isin barattuudha. She is a student. Isin barattuudha. Namatti himu jira jechuudha. Isin barattuu ta'uu namatti himu jira jechuudha. He is a student. Inni barataadha. Kuni maali third person isanii jechuudha. Third person jechuudha. It is a cat. Kuni adurreedha. Eenyutu agarsiisu jirta? There is some guys, nama wayiitu jira jechuudha. There is some persons. Two nama itti dubbatamaa jiru tokkotu jira. Yeroo kana namni sun maal jedhama? Third person. He is a student. Inni barataadha. Eenyu jechuu jirta nama wayitni jechuu jirta. Nama waa'ee isaa dubbatu inni barataa ta'uu ibsu jirta waan ta'eef jecha third person.